Xiqqoo Muhammad harka diinaa keessa galeera. Harka diinaa keessa galuu isaa qofa osoo hin taane isa harkatti qabataniitu maatii isaas dararaatiin jiru. Hiriyoottan isaa adamsaatiin jiru. Kun waan baay'ee nama qaanessaati. Wanni inni hamaan jedhe tokkos hin jiruyyuu. Warri hidhaman haa hiikamanii. Warri siyaasaadhaan hidhaman haa hiikamanii. Haqni haa caaluu haa ba'uudha kan jedhame. Kun ammoo gaafii uummata Oromoo hunda keenyaati. Kuni waan yakka ta'e tokkollee hin qabuyyuu. Waan baay'ee nama qaanessaati isaan himaafuu. Qaanyii isaanirra gaharu kana fudhatamummaa uummata biraa dhabaaran kana argaati waan jiranii fi waan dalagan hin beekan jarri kuni. Kanaaf kan isaa baay'ee ulfaata kiyyarra jechuu barbaadeetiin. Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri fagoo fi dhiyoo irraa nu hordofaa jirtanii qeerroo gammadoo waariyoo wajjinii gaafii fi deebii godhaa jirra. Qeerroo gammadoo waariyoo bara 2016 ayyaana irreecha ka hora arsadiitu kabajame irrattu dhaadannoo akka malee yaadatamu down wayyaane jedhu ka dhageessise ture. Gochi gootummaa sunii fi qeerroon kun akka malee dinqisiifamaa jira. Yeroo ammaan tana biyya baqaa Kanaadaa keessa jiraata. Muuxannoon isaa sunii fi muuxannoon barataa yuunivarsiitii Jimma ka eebba isaa irrattu aarsaa guddaa kaffalee dhaadannoo dhageessise. Dhaadannoo ni dhageessise akkuma gammadoon jedhe silaa waan mirga ofiin of ibsachuu fayyadamee Jawaar Muhammad Fatiha gadhiifamuuti Hacaaluu Hundeessaa haqattuu isaa mala waan jedhu dubbate. Namni kun yeroo ammaan tana to'annoo mootummaa jala akka inni jiruu fi maatiin isaallee reebamaa gariin hidhamaa akka jiruu fi manii isaanii marfamee hiriyooti isaallee akka adamfamaa jiru odeeffannoon hin mirkanoofne gariin Oromiyaa irra dhufaa jirtu akka dubbattutti kan irrattuu wal haasawaa jirra gammadoo wajjin. Namni gaafii qabdanii karaa feesbuukii fi yuutuubiitiin yoo nu barreessanii gaafii keessanii gammadoo gaafachuu dandaya ani isinii fi kanaafuu gaafii keessanii nu barreessa saniin jedha. Mee gammadoo garumaa jechuun muuxannoo kan keetii fi akkasumas mormii kanaan wal qabatee waan ammaan tan deemaa jiru ka Oromiyaa irraa haasofnuti. Ati gaafii atin qabamtee dhiifama mormii kan goote alagaattu biyya bulchaa ture. Haa ta'uuti malee ka miidhaa sirrattuu dhaqqabsee ka si beeku ka abbaa kan kee maatii kan kee irrattu miidhaa dhaqqabsaa jiru ka si barbaada si adamsaa jiru ofiiduma naannoo kan keeti. Oromoo warra afaan Oromoo dubbatan malee warra Tigraahii dhufe ka amma isaan balleessine junta jedhan kan akka hin taane ka dubbatamaa jiru. Warra sanittuu ammaan tana ka ammaan tanallee jechuun nama akka Muhammad Diksiisoo waan Oromoo ta'ee mormii godhee fi qofa hidhanii maatii isaatiif isa irra darara dhaqqabsaa jiran kanattu juntaa barbadeessinee juntaa balleessinee jedhee dhaadachaa jira. Dhaadannoo ati dhageessifte sunii fi waan achittu ta'e warri mormii waan dhageessifatee fi warri opiidiyoo ka waraan kan wajjin jiru ajaja isaan kennaniini yookaan ammoo guuza isaan yaammatan daboo isaan yaammataniin warri gaaf sun mootummaa harkaa qabu nama 100 hagamee achittu fixe. Bakka sanittu sanii alatti waggaa 27 fi ajjeechaa, saamichaa, reebichaa, kachachalaa, lafarra nam buqqisuu, biyya baasuu waan hedduu raawwatan. Warri kanattu jechuun yeroo ammaan tana junta suni barbadeessine jedhee ofii akka harka qulqulluu yookaan ammoo dhiiga gaaf sun dhangala keessa akka hin qabne tokko uf qulqulleessuuf carraaqaa jiranii atammoo dubbattullee ka gaaf suni na hidhuu fi na barbaadaa turellee ka maatii kiyya dararelleen opiidoo jettaa jirta. Warri junta barbadeessine jedhanii gara jabeenni warraati fi yakkii warra ka juntaati wal qixaahu malee xiqqaa hin ta'u jedhamee dubbatamaa jira. Faallaa ammaan tana juntaa balleessine nu ammoo dhiiga keessa qulqullu jedhamu namni garee yes juntaan barbadaa'ee guma nu baastee jirti opiidoon jedhutti odeeffamutti jira kan akkamitti ilaalta? Silaawuu jalqabaa Oromoon gumaa kan baafachuu qabu an akka kootitti wayyaanee osoo hin ta'in opiidoo irraa ture. Maaliif mana keessa deemeetiin kan ergamee ulaa namaa kan garsiisaatiin Oromoo ficcisiisaatiin ture opiidoodha ture. Kana jechuun opiidoon akkas gootee wayyaanee numaan balleessinee mitiyyuu. Ergama wayyaanee kan fudhateetiin Oromoon inumaayyuu bilisummaa waggaa takka bilisummaa sobaa waggaa tokkoo fi lama keessatti mul'ate kana kan fidee fi
uummanni akka uummataatti bilisa bahuu qofa osoo hin taane dhaabbilee siyaasaa Oromoos bilisa baaseetiin ture. Garuu ammoo opidiyoonii abbootii ishii haadholii ishii irraa wanti ishiin baratte aangoo irraa akka humnaan waggaa 27 fi 50 kana buluu irratti karoora kaa'atte karoora jallataa keessa galte jechuudha. Warra uumaa isaanii wayyaan irraa wanni isaan baratanii waan hamaa kanaa jechuudha. Sila wanni gaariin baratanis hin jiru iyyuu. So ana qofaa mitiyyuu kana dura hayyoonni Oromoo iyyuu dubbataatiin turan fakkeenyaaf kanneen akka Baqqalaa Garbaa fa'a eenyu maal akka isaan godhaa ture. Wayyaaneedhaan dhugaan waliin beekaniyyuu isaan sirna biyya san bulchaa haa ta'u malee obbolummaa fi maaliif hin qabaniyyuu. Mana isaatti kan dhufee maatii isaa kan dararaa ture, uummata isaa kan hiraarsaatiin ture, warra gabrummaan aadaa isaanii ta'e, warra yeroo hundaayyuu of ta'anii jiraachuu hin dandeenye, warra ofitti amanummaa tokkollee hin qabne kan ergama alagaatiin socho'u opidiyoodha jechuudha. Rakkoo Oromoo irra gahe keessaa kan waggaa 27 duraatis ta'ee waggaa 3 ammaa kana walumaa galatti waggaa 8 fi wayii rakkoo Oromoo irratti gahe itti gaafatamaanii jalqabaa kaasee hamma ammaatti opidiyoodha. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'ee fi kan itti gaafatamu opidiyoodha. Har'as kaleessas haala amma jiruun kan wanni argaa jirru bara waggaa 3-4 dura opidiyoos mormaa ture uummanni kun. Opidiyoon yoomiyyuu sirrooftu iyyuu. Osoo ammas araara jedhaniiti jarri kun amala namummaas waan qaban hin fakkaatu iyyuu. Oromoon dubbisaa kan fixachuu qabu alagaa wajjin osoo hin taane alagaan alagaadha. Jara kana ammoo warra diinummaa alagaa caalu qaban. Fira fakkaatanii uummata keessa seenaniitiin warra saba addaan qoqqoodee kutaa fi gandaan amantiin maaliin adda bittinneesseetiin Oromoo kana gabrummaa waggaa 150 duraanii bara sanuu harka hin kennanne falmachaatiin ture. Baranas harka hin kennata jechuudha mitiyyuu. Garuu ammoo rakkoon yeroo seenaa keessaa wanti barachaa faarruu wanti seenaa keessatti barataa turree fi wanni amma argaa jirru waan hedduu irraa barachuu dandeenyu seenaa darbeerraa. Haala ammatti jirru kanaanii nama an Oromoodha jedhetu Oromoo gandaa fi gosaanii adda qoodeetiin argitee tataa gaafa yeroo 2019 keessa natti fakkaate Wallagga keessatti rakkoo guddatuu deemaatiin ture. Mootummaan maqaa shanee balleessuu jedhuun istiila gammaa waan jirudha. Waraana Wallaggaa uummata Wallaggaa fi warra Gujii irratti waraana labseetiin ani yoo Wallagga deemeetiin Oromoo Wallaggaa fi Oromoon Arsii waliin hin jiraatu maalii jedhaatiin propagaandaa gurraafuu namatti ulfaatu uummata irratti gadhiisaatiin ture jechuudha. So jarri kun kaayyoon isaanii uummata tokkummaa cimaa qabu kana adda bittinneessaniitiin aangoo bara dheeraaf isaanii ta'u mijeeffachuudha. Dhiiga uummataatiin aangoo argame kana faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolfataadhani. Oromoon kan qabsaa'uu qabu kaayyoo isaatiif malee Oromoo tokko achi kaayetiin ilaalcha Oromoo nama tokkoo san qofaani biyyi haa gaggeeffamtu Oromiyaan akka fedhe haa taatu osoo hin taane jalqabumarraayyuu dogoggora kan hundaa keessa kan nu seense kaayyoo qabsoofneefsanii nama tokko lama irratti dhiisneetiin hirkattuu taaneetiin akkasitti jiraachuu keenya natti fakkaata. So kana qabsoodhaan sirreessuun waan danda'amu ammas taatu galanii ciisuu osoo hin taane abdii murachuu osoo hin taane xiiqeeffatanii akka Muhammad Diksiisanitti garuma fuulduraatti ittiin adeemuudhatu barbaachisaa jedhetiin amanaan. Ayyee mee waa takka si haa gaafadhuuti Oromoon warra yeroo adda addattuu mormii dhageessisanii carraatu fayyadamanii gootummaan lallabanii nama akka kan keetii nama akka Muhammad Diksiisoo faa Mustafaa Hussein faa akkasumas nama akka Fayyisaa Leellisaa faallettu jira. Yeroo ammaan tanaa Hacaaluu Hundeessaa faattu jira jechuun addaggeen safuun beektuu addarra dhaaban malee jechuudhaani warra durii san gootummaan dura dhaabbatee dubbatee
warra jechuun OPDO kan mangoo dhufan 4 kiiloo sittuu aanee fa'aa jedhe jajjabeessaa ture. Amma caaluun kun hin jiru. Goota akka Jawaar Muhammadii fa'aa Jawaar Muhammadii manidhaa jira. Caaluu lubbuun dhabnee jirra. Ati biyya baatee jirta. Fayyisaa Leellisaa ammoo ammaan tana jechuun waan akka faallaa tokko deemaa jira. Muhammadii Diksisii hidhamee jira. Kun cuftunuyyuu warri jijjiirama fidee jedhama. Wanni amma Oromiyaa keessatti jijjiiramee dhufe warra akka kan keetii warra akka wareegama adda addaa aarsaa adda addaa kaffalee eenyu shumataa san maqaan isaa eenyudha. Gurbaa san hunda wanni itti yaadatamu tokko hin jiru. Wanni yaadannoon qeerroo hin jiru. Wanni Oromoon argatu tokkolleen hin jiru. Wanni kun cuftunuyyuu waa'ee qabsoo Oromoo irra maal dubbata jechuun maaltu sitti dhagama waan akkasii kayyuu argitu. Ani akka kiyyatti qabsaa'onni Oromoo bu'aa dhuunfaa keessaa argachuuf osoo hin taane bilisummaa saba isaaniitii fi mirgi uummata isaanii haa kabajamuu fi cunqursaa uummata isaanii irraa jiru kanaaf jecha wanti addaa maqaa isaaniitiin eeggatan jira jedhee yaadu jiraachuus hin qabuyyuu wanni qabsaa'amee fi akka ummataatti mirga dhabne argachuudha. Akka ummataatti kabajaa nurraa mulqansanii deebisneetiin ulfinna ofitti horuudha. Biyya diinaan saamamnee biyya alagaadhaan weeraramne kana kan ofii gooneetiin akka ofii barbaannutti akka alagaan jedhu osoo hin taane akka aadaa keenyaatti akka eenyummaa keenyaatti akka Oromoo fi Oromummaatti biyya keenya bulfachuu fi jechuudha. Qabsaa'ota warra amma jette kanaa fi kanneen caalaa ammoo warra du'aniitiin biyyoo jala jirantu jira. Warra uummata kanaa fi waan yeroo lama arganne lubbuu qaalii takkatti dabarsanii kan kennanii kan akka Hacaalufatu jira. Maqaa isaaniitiin amma wanti godhamaaru waan baay'ee nama gaddisiisu. Qabsoo qeerroon 5,000 haga 7,000 jedhamee itti laaka'amu dhiiga ofii itti gabbaree rasaa isaanii addarra dhahamee boolla tokkotti nama 500-600 yeroo itti awwaalame. So warra kanneenii kabajaa isaanii malu jechuudhaa fi nuti duraanii qabsoofneetiin kaayyoo duraanii galmaan hin geenye jennee ganama kaanii san irratti xiyyeeffanne osoo qabsoofneetiin akka Oromootti gaafa biyya nuuf taatu ijaaranne malee ammatti kabajaa qabsaa'otaa warri nuti waliin qabsoo irratti gaggeessaa jiru kuni warra qabsaa'ota kufaniyyuu maqaa xureessuu fi maqaa garaagaraa itti baasee wanni jedhu yookaan immoo maqaa isaaniitiin warra daldaluu jechuudha. So kanaafuu warra qabsaa'ota kanneen hadha boru maqaa itti horuu fi kabaja isaanii malu kennuudhaa fi har'a nuti qabsoofneetiin kaayyoo keenya isa ganamaa san galmaan gahuutu nurra jiraata jedheetiin amanaa. Yeroon isaas fagoo miti dhiyoodha. Oromoon akka Oromootti kabajaa dhabee akka Oromootti gabroomee akka gosaa yookaan immoo akka kutaa akka gandaatti mitiyyuu waan amma nurra gahe kanaa kan deeffachuu dandeenyu tokkummaa keenya cimsineetiin gaafa waltaanee qabsoofne jechuudha. Keessaa ammoo qeerroo akka Muhammad Diksisii kanneen fa'aa jajjabeessuu kan akka isaanii baay'ee horuuf ammoo qabsoo kana karaa danda'ame hundaan utuu barbaachisaa. So qabsaa'onni kabajaan isaaniif malu hadha osoo hin taane kabajaan isaaniif malu waan kamiyyuu caalaa bilisummaa saba isaanii bilisoome afotti argamudha jechuudha. Akkas jedheetiin amanaan. Hedduu si galateeffadha. Mee hiriirri isin qopheessitanilleen Edmontonittu kan isin qopheessitanilleen xiyyeeffannaa pireesaa adda addaa jechuun kan biyya Kanaadaallee argachaa jira. Oromoon walumaa galatti bakki isin jiraattan jechuun kan Albertaa Kanaadaa qofa osoo hin taane mormii cimaa geggeessaa jira biyya keessaa fi biyya alatti yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed kun hagam tokko irra uummata Oromoo akka inni tahe namni hubachaa jira.
qabsaawaa jira uummatii keenya yeroo ammaan tana keessattuu hidhaanii seeraa alaa ka hidhamtoota siyaasaa warra mirgaa fi falmatan irrattuu yeroo ammaan tana mootummaan kun gaggeessaa jiruu fi lagannaa nyaataa warri kun jechuun laganna nyaata kanaanii miidhamaa jiraachuu mootummaan ammaan tan tajaajila yaalallee akka hin arganne godhee jira. Dhimmi Jawaar faatii Baqqalaa Garbaa faatii wanni mootummaan Abiy Ahmedii Oromiyaa keessatti godhaa jiru hedduu qalbii nama cabsee sochiin gosa bara 2016 sun deebi'ee dhalachaa jira. Walumaa galatti waan ammaan tan Oromiyaa keessa jiru kana akkamittuu hubattaa qeerroo fi qarree Oromiyaa ka sochii irra jiranii fi uummata Oromoo ka biyyaalallee ka hiriirattuu jiruu fi wanni ati dhaamtu maali? Kanaan jechuun gaaffii deebii kana xumuruu deemna. Egaa akkuma jette hayyoottan keenya guyyaa 17 isaaniitti natti fakkaate nyaataan ala